waan nuti rakkoof kana dubbitti leessu kana jiraan waan bisanii obboleessa keenya kana dirqama itti kannanii dirqama filan sun keessaa isaanillee irraa laalanii yoo irraa laalamuun feesu gurbaan jajjabaadhaati haa laaffatu yaanis isaanumaan nutti godhanii achi booda nuti du'aayee fudhannee sirraa deemna akkamitti ibsaa. Bareedu wanti godhamtu ani yoo carraa naa kennitan wayin dubbachuu barbaade diinaa ol carraa ni jirti. Abdii dandeessa namootuma isaan gartee barbaadu jira malee dubbatu. Nama ooluma nannaqaa khalaasanii yaada kiyyaan baha. Namni moderator nannaqaa jazakumullahu khairan barakallahu fiikum bismillahir rahmanir rahim assalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Hedduu galatooma wallahi dhimma kana ji'oota hedduuf diinaa olii fi obboleessa kiyyafatii isin warri as keessa jirtan hundi du'a obboleettii teenya akka dhimma keessaniititti fudhattanii irratti dalagu jirtanii rabbii jazaa keessan jannataan isinii haa kafaluu isiniin harka gizee hunda arra qofa yoo xiqqaattee sa'aa 5 oliif laayivii kanarra jirtan gizee dura bismilla jettanii eegaltaniin isin jala seenee dhageeffachuu jira hanga salaataa ifirraa baane malee. Ammoo akkaataan asii haasoin itti haasawamaa ture bareeda nama hedduu yaada kannatee nama hedduu dhufee bahee garuu nutiin kuni ummata safuu qabu ummata kabajaa qabu ummata aadaa qabu ummata amantii qabu ummata dubbiin beeyne ummata manguddummaan beeyne ummata dubbii galte akka itti fixan hin beeynellee tahuu hin feenu yoo dubbiin jajallattellee walii sirreessuun gaari namni dhimmi hollaallatu suduudan khaduraa guddaan nama dhiini isaa dama kalbii tahe obboleettii teenya Nasiyaa Ziyaadii fi faamilii isiiti. Nama hunda caalaa khadubbiin itti galte kharakkoo keessa jiru khacinqii keessa jiru Nasiyaa Ziyaad ta lubbuu ilmaanii wajjin dhabdee fi faamilii isii ta gubachuu jirtu. Nu hundi yoo numa fakkeessine malee rubuu isaanii gubachuu hin dandeenyu. Talammaffaati obboleeyyan keenya khadubraa duniyaa fi hangaatuu akkan taanetti kabajaan isaanii tuqamtee kabajaan isaanii badde. Murtii tana irra geessan waan isin jettan hunda naatee waan bareeddu. Garuu akkaataan dhufe afaan tiktaakkuun xiqqoo ni ulfaata. Namni dhufe hundi abbaan dubbii cina dhiibameetuma kanummaan dhufe hundi bakka namni viiwiin heddummaate nama 3,000 oli ture. Khaseene hundi niin dubbadda khaseene hundi yaadaan kan nadda yoo jan dubbiin akkanatti illee hin dhumtu manguddoon dubbii dhageeffattu manguddoon dubbii gizee isin karaarraa maquu deemtu karaarra deebistu yoo nama keessan jiraatin kadhufe hunda yoo yaada irraa fuudhan sa'aa 5 asii laffoo jirtan jireenya qabdan hirriiba qabdan cinaan dalagaa keessa taa'ee haasa'u jira. Tanaaf obboleeyyan kiyya yoo bakka biraatitti rakkoo walirraa qabaanne nuti arra dhiiga Nasiyaa Ziyaadirratti dhufnee rakkina keenya asitti walirraan baanu walirraa hin kafalannu kun waan fakkaatu miti. Obboleessi keenya as jira Sharmaarkeen akkaan tahuu akka maleen tahuu badii gurguddoo keessa seen badii isaa san takka 2 3 4 5 jaanii itti muranii maaliif waan san akka godhe himateetuma namoonni inni badii san itti balleesse amma faamiliin Nasiyaa Ziyaad nu wajjin hin jirtu. Obboleeyyan keenya khadubraa lamaan kabajaan isaanii tuqamte kabajaa isaaniiti haala kanaan tuqame irraa dhageeffatanii waan jirtu san qulqulleessanii wantoota inni obboleessi keenya Sharmaarkeen deemee faamilii Nasiyaa Ziyaad araarfachuu qabu tolchuu qabu san akkaataa itti godhutti manguddoon jala godhamtee dhiifame isinirraa hin gabaabsa namuu seenee jira amma eega dubbiin tun hundinuu silaa ammoo akkaataan itti toltu hangaatuun turte as keessa akkaataan dubbiin isii itti dhumte hin beeku. Duniin sanis dhufteetuma waan isi dhageemee fi kabajaa isii khaxuqame himattee kabajaan isii bakka deebitee fi Sharmaarkeenis bakka isiin jirtutti badii itti lakkaawwamtu fudhatee obboleettii teenya dhiifama gaafata taakkasan. Okay? Talammaffaa hangaatuunis turte sila akkasitti tartiibaan fixaa deemne ta'ammoo guddoon mataan dubbii arra asii walitti qabamnee fi ji'a meeqa hunda itti yeroo dhabdanii itti laffaatanii godhu jirtan dhiiga obboleettii teenyaa san baasuudha akkaataa itti Sharmaarkeen deeme nu hundi numa muufanne malee akkanas faamilii Nasiyaa Ziyaad hin taane manguddoon itti godhamte nuti hundi biyya biraa jirra.
sharmaarkee dheenee waan san takka takkaan goosisuu hin dandeenyu yoo nama jala goone malee namni biyya jiru ka itti gaafatamummaa fudhachuu danda'u nama karaa mootummaatis hin jirre ilaalcha akka sharmaarkeen faan oofanii kan hin qabne kate nama mootummaa fi useetuma rakkoo tanan namni mootummaa abaaru jiru hin jiru dhimma dabe kana tolchu jirra nama saayidiin qabatin tokko manguddoo keessaa laalanii akkaataa sharmaarkeen waan itti lakkaawwamte kana hunda dhaqee faamilii san araarfatee achi booda deebi'ee dhiiga obboleettii teenyaa kadhokochuu jiru kana nu hundaa waliin tahee baasutti manguddoo itti godhanii sharmaarkee itti gaafatamummaa jala galchu akkasitti araarri bu'aa deema nu hundi wanti nu aarse nasiyaa dhiini isii badeerratti sharmaarkeen dubbii isan fakkaanne dubbachu araarri nuti arra sharmaarkeef goonu haasawaanii miti gizee inni dhaqee faamilii san araarfate kabajaa baddeessan deebise nu araarfate akkasitti araarri keenya dhuma malee nuti dhuunfaa wanti nurraa tuqamte takkallee nu hin jirtu dhiiga obboleettii teenyaa ka dhangala'aa irratti qoosaan godhamte san dhaqee gizee tolfame booda nu hundi fayyinaa nama itti haa goonu dhiifama dubbii isinitti dheeresse. Manguddoo teenya nu guddisi amma booda manguddoo teenya waan isaan jaan dhaggeeffannee nama isaan carraa kannaniif waan aamiin jennee fudhannee isaanillee ija irraa kan hambisan asumaanuun gaafadha. Manguddoo teenya nu guddisi waan sadeen patii jee keessaa patii waa hin tidhaamachuu fadha. Obboleessa kiyya patii galatoon waan bu'aa qabu waan ijoo jirte har'a yoo dubbii tana manguddoon teenya nuufittee gurbaan kunis nuu fudhate gurbaan kunis akka miidhamuun feena akka tokko taanee walii waadalee ni feena. Dirqamatti hanname dubbii keessatti haalaalamtuu jee manguddoo bira kaachuu fadha malee wanni cuftii akka bareeddee deemu jirti manguddoon ol baasee anallee na gabbuusi. Taate sheekh yaanni keessirriidha laala wanta kan dubbadha. Ijoolleen dubaraa hangaatuudhaa fi dunii yoo gasteera jiraatanis dhaqaa barbaadaati yaamaa fidaa. Qaamni dhimmi ilaallatu farasta of ol asirratti argamuudha qaba. Takka jari lamaan haa dhufu. Manguddoo raahis nama taayimii qabu haa ta'u. Amma akka Abdalleedhaa kan isa bira barihee gartee yeroon dalagaatutti geesse kana asirra keenyee waan kana xumuroo kennu taate namni gaa uumama waan ta'eef ni dadhabe ilmi namaa dhiisee biraa rafuu danda'a. Yeroon wal dabartee Awustiraaliyaa, Ameerikaa, Afrikaa, Eeshiyaa addunyaan tun uumaa rabbi adda adda tan akkasitti haa hubannu abbaa roobaa Ustaaz Hamzaa biratti ammaas Ustaaz Ibsaa biratti jaraa kana biratti namni biraan dabalamu tokko yoo jiraate an cufadheetiin ta'a dura lamaan daballee adeemsa isaan irra kaan fudhachuu kana wanti barbaachisu sheekiyyaa atillee yaada bareeda lafa keesse dubri haa dhufu dubri lamaan haa dhufu jaalle Mikaa'ellee azila jiraa hoggaa dubbachuu barbaadutti ol baasanii irraa furanii gataa deebisanii akkasitti xumuroo dubbiin gaafdumatti. Thank you. Osoo neef sheekeen tara takka gadi hin buune waan jechuuf hadhaanii jara keenya galatooma. Sheekee keenya galatoomi ulfaadhu waan bareedaa jette. Ani duraanis waan tana keessa hoggaaniif hin ol dhufu bakkuma gartee akka isin bakka akkuma manni kun as jala jiruttiin akka nama tokko gartee kan namni jala deemutti ol bahee dubbadhe duba gartee ijoolleen teenya kaanes ol bahee numaatu anuu abbaa anumaa hun aanaan nasee ajjeese jechaa jirani namni nasee ajjeese eegaa ana ta'e maaliif manguddoo godhatan obboleessi keenya kaanes ol baheetiti atuu sujummanni gartee sitti himuu sodaate malee siitu kana godhee jiru jara keenya wanni ni dilareefuu haasawaa ture diinaa ol natti himeetii miti sharmaarkeen natti himeetii miti warri asirra jiru tokko natti himeetii miti wanni gartee afandi Ibrahim ol bahee walitti laaqees seeraa fi heera jee akkuma jirutti tahee nama tokkoof dhaabbachuuf miti an haqaafiin dhaabbachuuf yoo ammoo dubbiin haqaa dhaabbachuu kiyyasan lafaa kaatanii inumaatu inni nuu dhiifama gaafachuu qabaa maatii nasiyaa ziyaad san dhaqe obboleeyyan ani nama dubbii laal munaafiqan fadhuan dhugan isinitti hima لا حمزة خي ناوس شيخ ينين دبل بليز ناوس شيخ بليز يلا تمام ناوس شيخ ينين في تدا ناوس ويس يا تجي فلا نفيت تعبر ويس يا تجي فلا
Wanta kan jaashe sheekh yettiin deemanaa obse. Obboleeyyan keenya dhiira cidhaan irraa muraa turanii namni dheengadda taa'uu ture ayya guddootee san ta qabrii keessa jirtu sanii miti Hamzaa Sheekh Jaabirii asirra taa'ee hanga gartee duudii isa dhukkubutti ummata daangarra du'uu ture saniif waliin taa'uu ture tole. Namni lafaa kee akkanuma maqaa namarra lallaxxafuu kana an ummata addunyaa tam keessa akkaan jiru na dhibaan. Hai boo mucaan kun akka feetan na godhaa je'e ibidda oogiftanii mataarraatti ganneeyxanii way ifitti isin kanne haya je'e akkana jechuun kiyya isaaf dhaabbachaa dhiiga micoota na dho'isuudha. Rabbi sodaadhaa wallahi. Hai nuti heeraa fi seera amantii qabna rabbi haa sodaannu. Oromoon duuteef yoo kaloltan taatan cinaaksanitti amma cidhaan nama ciru jiranii maan dubbanne maali kijibuun akkanatti wallaggatti akka nama godhu jiran isiniifiin ergamaan dubbanne moo dirree dha'ummaadha. Ana abbaa guddaan kiyya ka shanaffaa dirree dhawaadha okay. Anaa miti abbaa guddaan kiyya ka jalqabaa dirree dhawaadha achi lafa sanit dhalate. Maali kana godhuun wallaggatti ta ajjeesaa jiran saneenyu cinaaksani kaa ajjeesaa jiran saneenyu jinniidha. Diinaawol ni qabanna Hamzaa ni qabanna. Akka waan laal niin fixadha please niin fixadha. Filate Hamzaa kiyya amma niin fixadha jecha lamaaniin fixa wallahi isin dheeraa. Jecha lamaaniin fixa isin biraan deemu jecha lama qofaan. Jecha kiyya boodaa fixatta wamaa siyaata jiru fadha ni fixatta wallahi. Hamzaa kiyya hawaasa fi waan kana qaba. Manguddummaanuu tana qabdi. Kanaaf Hamzaa kiyya nuti dhugatti aarree jirra. Ati nama baratee rabbiin beekumsa diin kannee fi wahillee hubatu tokko. Nuti ani namas dubbadhu kuni Hamzaan maaliif nu keessa hafee jeeqaste aarraa tokko. Namuu akkuma akka yaada. Kanaaf isa sunis keenyuma keetii qabadhu. Isa haga isin kakattan wajjii wal malattanii dhuftanii anillee haga jalqaba duraa diinaa irraa eegalee baruuti yoo laaltan namuma akkasii jechaa ture. Kana hunda hawaasa fi qaba. Itti gammadu qabdaa hirmaatu aaruu akkanatti aaruu isaaniitiif. Kanaaf amma nuti harka kanneen jira hawaasni. Duraan dursee carraa nu kabajjaniitu nuti gaafii ta'e gaafanne carraa hawaasa akka inni hundi olleeyxanii haasoo beekuuf haasoo beekni hundaa qaqqiyyaa kan olleeyxanii irraafuutan. Amma isinmaan madaaluu qabaa. Ijiraan waan bisaa siifi Abdallee obboleessa kiyya Khaliifaa akkasumatti obboleessa kiyya Abbaa Roobaa Diinaa Oljii laalaati waan feetan nu muraa ni fudhanna hawaasni guutuullee akkasuma ka gaafa rakkootis isin qabna gaafa waa tolchuutis isin qabna gaafa waa balleessuutis isin qabna akkasin nu beekaa manguddoo ijiraan waan bisaa gurbaan kana gaafa gurbaan heddummaatis isaa isin jira buuchuus nuti akkasitti nu badhaa. Sheekh keenya hedduu galatoomii laal namni asirra jirtan hundi du'uma obboleettii teenyaa sanii jecha if nuu qabdan. Maaliif jennaan ilmi namaa kan nama dura bu'ee nama dura deemu akka guddaafaati namni as jala jiru waan fadhe nama darbuu danda'a. Akka manguddootitti warri sadarkaa duraarra jirtan kuni yoo kabajaan teessan tuqamtellee yoo arrabsamtanillee yoo ilkeen isinitti cabxellee yoo namni gujufa isinirratti haarellee hanga dandeessan maadaama rabbii biraa sawaaba barbaaduuf waan kan dubbachuu jirruun obsa ifi gadhiisan qaceellotti nu obsitan jazaakumullahu khayran rabbii darajaa teessan ol haa fuudhu. Ammoo dhimma warri komentii jalaa warri seentanii yaada kannattanis dhimma kana dhimma kara dhuunfaa deebistanii namoota attaak godhuun akka ajandaa obboleettii teenyarraa nun utaalchisne isin warri as keessa jirtanis dhimma irraa utaaltanii akka ajandaa parsanaalii keessan seenne hanga fadhan yoo isinirra duulan arra nu obsitanii bishaan irra dhuguu qabdan dhiiga obboleettii teenyaa san baasuu qofa waan kana liqimsuu qabna. Galatooma obboleessi keenya nuu qabame manguddoon dhufte anilleen jalaa hin gabboo yoo namni biraa jiraate yoo taa ustaada garaballinaan dubara lamaan gartee irra bilbilanii haa fidanii ijoolleen online gubbaa jirti ijoolleen lachuutu dubri lamaan haa dhufanii naayilii abdi qopheellee nazala jirti jaalle makaayillee nazala jira laal dubbii imma haruma bakka guyyaa san itti baddeettichi deebisnee xumuruu deemna akkasuma akkasii miti
Ijoollee san dhiisnee dubbii tana yoo kan taate si dubbiin hin dhumne ijoolleen san mana banattee takka haala biraatiin yakkasaa kana yoo kan gaafanna kan taate ammas dubbiin takka irraa eegalte waan ta'eef isa an finnee ta asirra baddisan asirratti xumursiifnee ta warra lafaa ammoo manguddoon karaarra keessee akka xumurtu taasisuudhaatu nurra jiraata waan ta'eef dubra lamaan san barbaadaati dawwalaa fi taasira hangaatuu fi duniyaa san immoo wanti godhamuu qabu. Bareedaadha amma abbaan fedhee ergatee amma takka inni dubbadhu jee qabii itti gaafatamummaa maali yoo sira laalle ni araarfatta badii fudhattee guyyaa biroo manguddoodhaaf dachiinta manguddooti jala lameen eenyutu beeka kan nuuf fituu danda'u please as jala nu yaama duniyaa fi hangaatu. Ni jirtu ijoolleen tanya nama wallaalte qabdi. Mee laayivii jiranii yoo laayivii jiraata mee barreessaa laayivii jiranii? Mee namni laalee nuuf qabee laalee nu yaamu mee. Ni jira warra komantii kun bakka hundi. Sajo yoo as jala jiraatte duniyaa nuuf fidi please Sajo. Sajo ni jira. Galatoomii. Sajo. Laayivii jiranii? Mee laayivii jiraatan lakkoofsa torba barreessaa mee laayivii jiraatan. Dawwari. Okay. Waan ni gootan amma kan asii tan ofadha. Ibsaanis haa nu taa'u yoonii fi oguu isaan dhufanaanaaf bakka kannaa fi yoo gabbuun taates niin bu'aanii ibsaan manguddoo tana keessatti haa nu ida'amu akkasitti waliin waan takka nuuf murteessanii arrumaan tana waan kana firraa haa gabaabsinu yoo dhiifama gooneefis dhiifama goonaaf yoo dhiifama gooneefis dhiifama siif hin goonu jennee itti himnee adda baana kanaa bara wal lubbuu waliif fiduu hin qabnu jara qayyee. Akkas. Ani anaatu gabboo ani dhiifama na godhaa manguddoo teenya irratti niin quufaa rakkoon qabu ani. Bilisa kee Khaliifaa fi Ustaad Hamzaanis ni jiranii abbaa roobaatis waan isaan murteessan naaf ta'an. Akkam jettee nama gabbo'e. Abdallee xiyya laali dhuguma qabatama sanii yeroo illeen sibiraa fiidee jirti hoggaan nuti laayivii bannuu sibiraa lafti bariite yaa bileesoo za'a 8 banne amma za'an tun kan irraa sa'a takka dabarree jira nu biraa ho'i walakkaa dabarree jira yoo walitti si fuudhuu baattellee dhuguma sana himattee gartee yoo si gadhiisne irra bareeda malee asillee asirra si qixaaxuun hayi takka hin qabdu namoonni biraa namoonni yeroo itti qaban illee ni jiran as jala bakka tana gaa atummaan laaliif irraa wanta godhi dubara san nu barbaada yoo jiraatan itti bilbila hangaatu illee. Abdallah akka hawaasaatti dhiifamallee isin gaafanne waan kana isinii eegale deeqaa 15 kana obsi manguddoo isaatti hojii fixadhu nu eebbisiiteen. Abshir. Bintee sanii ijoolleen gisee dhuftees takka immoo ijoollee ajajitti kannitanii namaas itti gootanii aslaa irra jiran akkasumas dhufinis dubbii tana fixadhaa ajajitti kanname kana murtii wajjin godhadhaati eebbisa ijoolleen haa dhuftu agarsiisu. Tamaam. Waa takka isin dura bahuu diinaa wal kiyya dhiifame irrallee deddeebi'ee wanni godhachuu barbaannu maaliif manguddummaan teenya takaraa harargeetuni gizee gatteesse murteetuma biraa ka'uu beeyti gandi biraa ni bulfanna jee ganda keenyaas numa jirti gizee takka nuti waan qabne hanga fixnu adda bahuun beeynu gandi biraa baala jidduu kaayyannaanis ganda keenyaas numa jirti namni walii deddeebi'eellee hanga dhiini san ititutti waa hedduu godhuu danda'a. Arraa obboleeyyan keenya dubraa lamaan kana ammatti barbaannee arkachuu dadhabne dhimmi guddaanuu isaanuu kabajaan isaanii wanni irratti tuqamtee dhiiga obboleettii teenyaa baasna irratti dubbachuu irratti kabajaan isaanii tuqamteeti. Mataa gubbaa yoo gad eegalle yoo amma isaan jiraachuu baatan obboleessa keenya Abdalleen isaa dheertu asirra jira akka bakka isaan jiranitti fixnee deemuun nuu mijjooytu. Yoo tajara lamaanii shamarran keenya lamaanii qaballee itti qabannee ol kaayyanne ta'amma obboleettii teenya nasiyaa waan sharmaarkeen silaa borurraa eegalee biyyatti godhuu qabu san irratti xiyyeeffannee Abdallees akka yeroon gadhiisnuuf sigaltee waan inni godhuu qabu san takka 2-3 ja'anii lakkaawanii manguddoon kabajamtuun as teessu tun akkasumatti nama biyya keessaa waan kana hordofee sharmaarkee fi nu jidduu jiraatu itti godhanii arraaf yoo walirraa fixanis gaarii jechuun barbaade yoon dogongores na sirreessaan of kolchaa galatooma. Shee dubbadhu. Manguddootiin manni bar abbaa roobaa Hamzaa
Ustaz Hamza, Abdalle, manni kaisari, Khalifaa hojii.